السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتها فيك بجمتو تكينا وندي كيسانو أكمل نجا قبضني جرجرتو سنينجا أكسما وري أمانتي برالي الشمار كفوني سنينجا دبيت نينجرا دفيت نينجرا يشلا روزان تسني بقى نجرامي تيري بقى الحمد لله كنا بودا اسنيف دبيت نينجرا يشلا إن شاء الله تيرا بيتني أكمل نجا قبضني جرتني هذا موتو غام بريد وانا جايبتك كواني نسين تجمد دنو بريد وان اتجمد دني وان تكاوا واويتي قبادي سني دفه وني كان كونيلي ماليچون كيسنين اولمو دوغار بيدبچو فدا مصطفى دا ولاركو فين ديماچودا مصطفى بيلميني توري كوتو جداني يو كدفو هيمبي نيغرو كاين دفا جديت ما يادا دوغار بيدبچو فنامين توكله يو ولله جداما namni nama walirraa ajjeese hin jiru nuti nama walirraa hin ajjeesne kanaafu haajaa takkan qaba rooza asitti Mustafa maa eedechuu keessaniin oolamu kennaa bareedduu takkan qabadee fi dhufee jechuudha as keessatti Mustafa jechuudha inna jechuun Mustafa jechuun waan hunda xiyyaa hedduu nama jaalladhuuni hedduu nama kabajuuni kennaan tuni gaafan banamte hedduu takka das nama jetti isin hin arkine malee baay'ee takka bareedduudha garuu moonni kun maal jechuun keessaniin oolamu garuu yeroo inni dhufetti yeroo inni as gahetti ni banama jedhee yaada yeroo saniini isinuma dura isinillee surprise taatanii isuma wajjinaani yeroo hunda dheerri bichaan surprise nama godhu osoo hin taane dubartiin illee nama jaallattu surprise godhuun immoo waan bareedaa namni waan guddoo surprise yoo wal godhullee dhabe waan xixiqqoo maastika fa'allee ma hin taane karameellaa fa'allee ma hin taane jaalallee keessan isinis warri shamara yeroo takka takka surprise yoo gootanii isallee baay'ee itti tola jedhee yaada dhugaa baay'ee jaallatti dirti tokko surprise naamin kana baay'ee jaallatanii andammoo nama godhuun barbaadu surprise yeroo jalqabaatiif Mustafa surprise godhuuf deema ani akkam fedha beeytanii namni akka surprise na godhu dhugaa rabbi surprise fa osoo hin beeynetti bakka amma zamuni kana minyootiin kiyamaan ni beeytanii bakka wonni mana bakka romansi adda adda kanaan dhaafeessa waan kana irraan beeku narrallee hilaalina dhugaa rabbi narrallee hilaalina isiniin jaa hordoftaa kabajamtoota kiyya mee hadda waan deemamu numa wajjin turtanii arkitanii jedhee yaada roozaan teessanii yuutuubiin isii jalaa akka wayii ta'eetiin jira amma ammootu akka itti sirreeffadhee hundallee hin sirroofne wanni wayii bitadhee achirratti hidhamee xiqqishoo akka nama naasirraahu ta'e garuu akka duraanii irraa taasifaan qaba Oromotiya namni tokko gaafa waan takka barattanii anamma wallahi laazim hedduu takka yaada guddaa keessa seenee baay'ee takka yaade baay'ee takkaan bakka na cinnaqa baay'ee tokko akka tokko na goggoda isin garee erga inni yuutuubiin kun na jalaa rakkoo godhate jechuudha ijoollee hedduu akkuma isin jedhe jalaa cufamu jira seera hedduu haaraa baasu jira warri amma yuutuubii banachuu barbaadanillee dafaa banadha warri bitachuu barbaadanillee bitattanii daddaftanii akka waan hunda guuttattaniin abdiin qaba seerri isaa baay'ee ulfaataa jira hattanii sa'aatiin isaa fuulduratti jechuudha akka jedhanitti ani irraalee hin beeku waa'ee isaa kana dhugaa rabbi dubbachuuf hedduu takkallee irraa hin beeku akka jedhanitti sa'aatiin amma 4,000 mire 8,000 akka seenuu deemti namni jechuu jiranii kanaaf rabbiin keerii haa godhu nuti warri yuutuubii bichaa qabu ni hiriyaan keenya obboleessi keenya waa hundi kiyyaa nama kamataa kiyyaatti yuutuubiin kiyya jaarsa kiyya bakka jaarsa kiyya yoo isin hin jee jaarsa kiyya bakka jaarsa jechuun haadhaaf abbaa ergaan isin guddisanii asin gahan ka isin fuudhu nama tokko ka isin fuudhu santu isinitti yaada malee erga heerumtanii haadhaaf abbaan keessan isinitti yaadu jechuudha akkasanii ani yuutuubiin kiyya abbaa mana kiyya hedduu kanattuu na boochisaa kanattuu na aarsee na aazansiisa sababni isaa isatti waa hunda na godha isarraa waa hunda harkadha isatti bohaaraa isattiin kolfaa isattiin akkam barbaade ta'a bashannana asirra bahee isattiin isaan isiniin arrabsaa isaan isinitti bu'aa bakka ni jiraami gaddaaf gammachuu kiyya waan hunda jechuudha. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota kennaa Mustafa wallahi hin beekne sa'aatiin dhufu eegumatti hin jira rabbi isa haa fidu.
asitti walii beellamnee jirra ka waan naan jiru hin beeku Mustafaa ka bakka alatti deebuu qabdaa hadda dirqama natti deebuu qabdaa wal jaalannaa bakka ani siif jecha barakinaa dhuguun kiyyallee normaan kono namni nama jaallatuuf waa baay'ee ta'a namni hadda natti deebita jedhanii kadhachuu fi kennaa kannee fi kadhachuu fi deemaa namni yeroo hunda anamma yeroo aaru namni akkana araarfatuun barbaada akka namni kadhatuun barbaada akka namni na sooggatee bakka nasi balleesse namni gaafa naanje yoosuun fixadhaan bakka ni jiraamire yoosuu ittiin araarama kaza isa kanallee kadhachuuf hin deema yeroo hunda dhiirti bichaa nu kadhachuu osoo hin taane nuti warra shamaraa kadhachuun qabna ganaaf kennaa bareeddu kennaa inni illee irraatti gammadu yeroo baay'ee jaallatu bakka kanaaf kennaa kana qabadhee dhufee abbaa manaa kiyyaa Mustafaa tiif jechuudha kanaafuu hundaafuu Mustafaa kennaa kana fidee araarfachuuf hin deema namni tokko waa baay'ee jechuuf yaadina waan inni daraartuu deeffatee fi ammallee hinaaftee keessa buusteetlee hin je'ina jaartii shari'aan jaartii afur hayyame laa jaartii afurii wal fuudhuu rakkoon takka qabu normaan kono anis akka isin jedha maraafu isinitti hin dheeressu kanaafuyyuu yeroo Mustafaan dhufee ittiin jedhee walitti deebinaa isiniin ja'a hanganatti yoo katuru taate ka isinillee bakka amma hagan isinitti haasa'u jiru kana akkaan isin sa'aatiin naadeemuudhaaf isinii galee aga inni dhufuudhaaf jedheeti malee waan biraatii miti jechuudha hortaa kabajamtoota kennaa kanaafuu aga inni dhufuutti nafaana turaa baay'een isin jaalladha baay'ee takkan isin kabaja hanga inni as gahutti kaameraa kennaa cufnee walitti deebinaa isinin jedha kaaga sanitti nufaana turtaa isinin jedha akkasii hortaa kabajamtoota kennaa akka jalaalutti rabbiin keerii haa godhu nufaana turaa isinidha dhufeera ashhadu laa ilaaha illallah way Salam. wa alaikum salaam Gimana? Iya, Angke. fayyaadha nakke Aja. nagaa Ini orang apa? Ma ala dapat itu itu. jechuun ala jechuun asumatti si haajaa waan sirraa qabuudhaa fi si galee illee atillee asitti waamicha kiyya kabajee kaameraallee waraabu jira viidiyoo waraabu jira jechuudha. Argeerallee. Waamicha kiyya illee kabajee dhufuu kan keetiif hedduu takka galatoomi galata qabda jechuudha. Sittiin hajame akkam akka bira. Alhamdulillah. Aruuzni maal fakkaata? Aruuzni moo? Aruuzni kayenno. Ka jaartii keetii ka. Bareedu. Gooni ka. Jechuun ka walimaa aruuza osoo hin taane aruuza jechuun tokkiyyaa jaarsaaf jaartiin bakka takkattu yoo galte. Aruuza akkam goone aruuza inshallah rabbi khayri haa godhu ka. Aruuzni ufuma dura jechuu jira. Wallahi rabbiin haa taasisu jenna ka. Wanni bira waan yoo teessanii qabu haa taasisu jedha ka inshallah ta'ee rabbiitini. Kaza haddamuutu waan tokkoon fidee dhufe. Kennaa ajaa'ibaa takkan si fidi. Jechuun hangaan duraan sitti aaree minaaminii bakka atillee aadiidha normaanidha. Wal cufnee namni nama walirraa ajjeese yoo ni araarama. Araaramuu qabna jedheetumaan bakka ni jiraami. Si fideetiin dhufee kennaa hedduu takka bakka kennaa bareedduudha jedhee yaada. Akkami kennaa si kanu si gammachiisa? Ni gammachiisa. Maasa salfattaree moo wallaaltee? Salfachuu jirtaa? Lakki kennaa bareeda na rifachiiftellee. Maas rifachiisa ree? Akkanumaan jedhe waan biraa herreegee dhufee kennaa ati kennaa yaalaa rabbi gahee ol baate laallee. Maal herreegdee dhufteeti? Lakki jechuun dhiisi kaate maal goote? Kennaan si kennuu deemu aadi herrifatiin illee wanni si rifachiisu illee hin jiru. Atummaan laalime. Atummaan laali kennaa kana hedduu takka itti gammadda jedhee yaadaan akka mataa kiyyaatti jechuudha. Maal reeku? Maali? Maal jechuun? Maal jechuun maal indee? Daa jechuun kaayee kana. Kennaa jechuun baay'ee takka bareedaadha. Hedduu takka galatoomi. Yaaddee naa hannuu keetiif yaaddee naa bituu keetiif garuu kennaan kuni wanni ati naa goote mana keessa taa'ee tizitaa yeroo hunda natti ta'u waan hin barbaanneefi kanaaf fudhadhu haadha manaa keessanitti uffisiisin ja'a. Maal abboo jaammaa uffattee mannaa gootee naa kennita? No jechuun ani hin guballe gaafa jedhu. Awwaadira hin gubayyu. Hin guballe jedhee ture shaarbiin illee keessa jira. Maal silaa abboo rabbi maal? Jechuun si aarsuu danda'a sirriidha uffadheetiin hin jira garuu mallaqa kiyyaan hin binne namni hedduun kenna akkamii maal abboo?
borsaa naa bittee turniin jirta shaarbiin illee jala jira. Namni hedduun kaameraa kana wanni waraabaa jiruuf dhugaa rabbi dubbachuuf gaafa yeroo akkasitti isinitti dubbadhu san waan wanni isinitti hin fakkaanne nama jaallatan tokko erga addaan bahanii wanni tokko nama dura taa'ee yeroo hunda tizita namatti yaadannoo namaa ta'urra wanti inni naa bitte kana amma fudhatee gara jaartii isaatiin deeffate jechuun hin barbaanne yeroo hunda argee waan ati naa goote kana yaadachuu irra fudhattee akka galattuun fuutee galtee haadha mana keessatti akka itti uffisistu waan barbaaduu fi fudhadhu waan kana. Soonettiin waamti kanaatu. Jechuun haasawa kana caale maaltu jira deema haasawni kana caale hin jiru bara. Kunoo kaameraa illee kaa'ee dhugaa rabbi dubbachuuf dhiifama narraa ta'a. Roza qalti dhiisi. Kana dura yuusii bite namni waan sila wanni godhe deebi'ee fudhatu waan fetellee taate namaa kenni sadaqadhu yaake. Maaliif sadaqadhatummaan sadaqadhu mallaqa keetii ani amma kana booda harkaan illee qabachuun barbaadu waan keeti. Darbitu leera koon qabu. Darbitu darbii miti yaada. Maal abboo yaake maa namni amma tuni tuffiidha bara Roza. Tuffiidha miti. Ani uf duratti yeroo hunda yoo waan kana argu si yaadachuu hin barbaadu. Kalaas ofirraa sadaqadhu kas ta'a. Onnee kiyya keessaa ergaa akka ati baatuun barbaada yeroo hunda wayii waan kana ijaan achi ilaalu billiqi akka na dura jettu hin barbaadu. Tizita wanni ati naa goote hunda na dura waan ka'ee dhaabbatuuf hin barbaadu. Kanaafi qalabati illee kunoo as keessa kaayeetiin hin jira. Kunoo ilaa jala kana jirti qalabati illee akkuma ati naaf. Amma tana namni dhizuu naam ta'e. Waan biraatiif maaliif si waamire? Kanaafuu hedduutu akka galatoomii baay'ee si jaalladhaa ture baay'ee si kabajaa ture siif jecha waa baay'ee ta'aa ture. Gaafa nama tokko jaallatan jaalalisan keessatti yoo namni gama tokko qofa taate baay'ee ulfaata si galee jaalalli gam tokko baay'ee ulfaata. Kanaaf kana gama tokko qofa sitti taate jechuudha. Gama tokko naaf taate an qofti yoo si jaalladhe gayaa miti yoo ati sinan jaallanne yoo ati sinan kabajne yoo ani qofti si kabaje gayaadha miti jaalalti gara lamaanii yoo dhufte tolti jechuudha. Kanaaf siif jecha waan hin taane hin jiru siif jecha waan hin miidhamne hin jiru miidhaan keessuun waan hundaa sitti dhagahamnee turre tura keessa micoon tun na jaallatti adaa jettee arguu dandeessa. Kanaaf ani yeroo hundaa yeroo waan kana arkuu boyaa ture nin bo'a. Garuu waan an godhu hin jiru jechuudha bakka kanaafuu dadhabee dhiifamallee achirraa xaartee dhuftee waamsi kiyya kabajuuf dhugaa nama galataa na biraa qabu galatoomii. Kanaafuu bakka feetu namaa kanni feetu daraartuun garuu milli isii xiqqishuudha akka barbaadde haa gootu si jechaaf sin jedhe. Amma kanumaan waan ta'eeti. Kanumaan si hame. Kala akkas taanaan duraa si hime fudhutuma galiin nama nagaatti ayyee akkas taateen kabajeetuma waan cekeellee dhufe. Ana fuudhee manatti hin galchan durumaa sii kenna jedhe. Beekee bara nama ani ishi yoo waan kana gubuurra koma si bartaa'e wayi. Gubi yalla rakkoon qabu maa ati gubi maa ta'afaaniin jettarra barta gubdeellee laaftudha. Mana hin taree osoo gubdeellee gubi calleessa mana hin taree. Jechuun ani waan kana si maa deebisuuf barbaade jetti malee waan biraati miti yaar. Bakka fuudhiitiin hin galee adeer Mustafaa normaal koonu kun. Nakkee amma galata. Wallahi kottu. Nakkee maal jechuudha. Fuudhii deemin jee bar. Maal abboo. Sadaqadhu siin jedhee. Maalitti sadaqadha namni narraa sadaqamu hin jiru? Kenna hin deeffatan kenna namni bitee itti yaadee bitee hin deeffatu. Ani bari gubuu dadhabeeti bara harkan na gubuu didee bara. Gubii siin jedhee maa gubii kaamaa maaltu si hafe gubdee bara maa akkana jechuun gubdee jechuudha. Gubee jechuu osoo hin taane bara ani tizitaa hanke yaadachuun barbaadu waan kan kee hunda uf bira argee si yaadachuun barbaadu. Duba kanaaf taanaan durumaayyuu maan daddarbinii nama amtiree kana taate achumarraan kan hin daddarbitu. Video waraabdee faanatti ergitu akka itti daddarbite. Gubdee faa video waraabduu eega akkas garaan gubuu yaaddeetimi. Akkaan gubuu barbaadda jechuudha. Kabajaadhaan har'a fudhachuun feetu. Yalla nagaatti biyya. Haa Mustafaa. Nagaatti galatoomillee. Galatoomi. Maaliin galatoom? Kan mana yaaduu keetiif. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota keenya akkuma argitanitti deemeetiin jira. Anillee dhiifama narraa ta'a. Isinitti illee kennaanii kanaaf isiniin jedhee ture. Kennaan an kennu foyiitti illee isa yaadachuu hin barbaannee fi yeroo hundaatti zita akkana ta'uun isaan bira taa'e. Gama tokko onneen takki namni lama yoo wal bira wal jaallate yoo wal bira wal kabaje bakka jaalalti jirtutti illee kabajaan hoo hin jirre gaarii hin ta'u. Kanaaf ani dhugaa rabbii dubbachuuf hedduu takka isaaf jecha miidhame nama akkam jireenya kiyya keessatti akka hin jedhe isin himu hin jiru dhugaa rabbii dubbachuuf ani meeshaa kana wanni gubii naan jedhe ammaan galee guba wallaahi laazim ammaan guba nin guba normaal kono of jala of keessaa balleessuu barbaada waan ta'eef onnee kiyya keessaa isa balleessuu barbaada hin taane kaa jechuun beeqa nin jaaladhaa garuu hin taane wanni godhu hin jiru. Mayyuu naaf hin beekne waan keessa koo jaalala keen miidhamuu koo. Malona qarqarika